Oduu teenyaa jalqabaatiin ajjeechaa godina Arsiitti hordoftoota amantaa Ortodoksii irratti raawwatame waraanni bilisummaa Oromootii fi faannoon raawwachuu koreen qorannoo beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjeechaa kana mootummaan akka raawwate ibsuus koreen qorannoo ibsa arra laateen ibsi waraanni bilisummaa Oromoo guyyoota dura baase sobaa jechuun akeeke. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Ijipti Jibuutii keessatti buufata dooniitii fi dhaabbilee loojistikii haarawa ijaaruufi jedhame. Kun doofummaa Abiy Ahmed isa dippiloomaasii biyyattii ajjeesedha jechuun namni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed immoo qeeqa arrabsootti darbu Abiy qeeqaniiru. Ijipti akkamiin ollaa Itoophiyaa dhufaa jirti? Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Dambacaatti hojjattuun fayyaa haala suukanneessaadhaan ajjeefamuu manni maree aanichaa beeksise. Ni dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin godina Gujiitti hojiirraa dhorkamuun waldaalee albuudaa uummata naannichaa biratti komii jabaa kaasuun dhaga'ame. Gujiitti hayyamni waldaalee albuuda oomishanii 49 akka haqame himame. Bal'inaan dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin ajjeechaa godina Arsiitti hordoftoota amantaa Ortodoksii irratti raawwatame waraanni bilisummaa Oromootii fi faannoon raawwachuu koreen qorannoo beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjeechaa kana mootummaan akka raawwate ibsuus koreen qorannoo ibsa arra laateen ibsi waboon baase soba ta'uu akeeke. Haaluma kanaan ajjeechaan gara jabinaa amantoota godina Arsii keessa jiran irratti raawwatame humnoota hidhachuudhaan naannoo Oromiyaatiif Amaaraa keessa socho'aniin akka raawwatame odeeffannoo argachuu koreen dhimma kana qorachaa ture ifa taasiseera. Dhibbana godina Arsii keessatti hordoftoota amantaa Ortodoksii irratti ajjeechaan rifaasisaan raawwatamu manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ibsitee turte. Ajjeechaa sanaan hordoftoonni amantitti 25 ajjeefamuun kan himame yoo ta'u hedduun akka miidhamanis dhaga'ame. Ajjeechaa sana manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa raawwatamuu yoo ibsitu qaama hin beekamneetu raawwate jechuun hubachiifte. Ajjeechaa sana booda manni maree dhimma Islaamaa Itoophiyaallee ibsa wal fakkaataa baaseen hordoftoonni amantaa Islaamaa akka ajjeefaman hubachiise. Ajjeechaan amantoota hunda irratti raawwatamu akka dhaabbatuu fi ajjeechaa amma amantoota irratti raawwates ni balaaleffannaa jedhee ture manni maree dhimma Islaamaa Itoophiyaa. Kanaanis manneen amantaa kun lamaanuu ajjeechaan hordoftoota isaanii irratti raawwatamuu hubachiisan. Dhimma kana balaaleffachuudhaan koree qorannoo gaggeessitu hundeessuu kan ibse manni maree dhaabbilee amantaa Itoophiyaa immoo ibsa arra kenneen ajjeechaa gara jabinaa amantoota irratti raawwatame waboo fi faannootu raawwate jechuun jaratti quba qabeera. Koreen dhimma kanarratti qorannoo gaggeessaa ture kun gabaasa isaa jalqabaa kan onkololeessa 25 haga 30 2018tti jechuun guyyoota 5f bakka sanarraa walitti qabe arra ifoomseera. Korichi qorannoo isaa kanaan naannoo Oromiyaa godina Arsii bahaa aanaawwan akka Gunaa, Martii, Shirkaa fi Holonkoo keessatti ajjeechaan gara jabinaa raawwatamuu ibse. Ajjeechaa gara jabinaa kana humnoota hidhatee naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa keessa socho'anii raawwatame jechuun odeeffannoo akka argate beeksise korichi. Korichi adeemsa qorannoo kanaan odeeffannoo haga danda'amu walitti qabachuu ibsa arra laate keessatti hubachiiseera. Akka dura ta'an koree qorannoo obbo Malaaq Salaam Daawit jedhanitti qorannoon ajjeechaa suukanneessaa godinicha keessatti raawwatame irratti gaggeeffame afgaaffii abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa, namoota maatii miidhamtootaa ijaan arganii fi marii hawaasaa kan of keessaa qabu ture jedhan. Haaluma kanaan haleellaa raawwatameen lubbuun namoota hedduu darbuu fi qabeenyi guddaa miidhamuu dabrees namoonni butamuu mirkaneeffanneerra jedhan. Malaaq dura ta'an koree kana akkas jedhan. Onkololeessa 12 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannawa sa'aatii 8tti humni hidhate humnaan hawaasa rakkisee laaqana biraa nyaachuun erga laaqana isaanii quufanii booda humni mootummaa dhufaa akka jiru yommuu dhaga'u namoota naannawa sanatti argate hunda butuudhaan gara bosonaatti baqatee jedhan. Sana booda namoota bute sana onkololeessa 14 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti haala nama gaddisiisuun ajjeesan jechuun namoonni waan ijaan argan isaan
kan itti himuu dubbatu Mala'aak. Odeeffannoo maatii miidhamtootaatiif maatii namoota butamanii irraa sirnaan funaanneerraa kan jedhu korichi gareen ajjeechaa kana raawwate kan ifatti adda baafanne humnoota hidhatee naannoo Oromiyaatiif Amaara keessa socho'anidha jechuun dubbata Mala'aak. Koreen qorannoo kun itti dabaluudhaan hawaasni naannoo sanaa humnoonni ajjeechaa raawwatan kun tasuma amantaa hin ilaalan, sabaaf amantiillee adda baasuun hin jiru, hunduma ajjeesaa deemu jechuudhaan haala sochii halkanii hawaasni naannichaa waan beeku akka isaanitti hime dubbatan. Korichi ibsa isaa kanaan lammiileen yeroo sanatti ajjeefaman amantoota waldaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qofaa miti jedhama. Hordoftoonni amantaa Islaamaatiis ajjeefamaniiru jechuun hubachiisama. Haa ta'u malee hordoftoonni amantaa Islaamaa meeqa akka ajjeefaman koreen qorannoo gaggeesse kun hin hubachiifne. Koreen har'aa kun qorannoo gaggeessuun dhugaadha yoo jennes qaama bilisaati moo miti kan jedhu gaaffii namoota hedduu ta'eera. Korichi dhimma kanarratti garuu ibsa bal'aa ta'e hin qabu. Koreen kun ajjeechaan Arsii amantoota hunda irratti kan raawwatamedha jechuun ibsi laate dhugaa ta'us faallaa kanaa garuu miidiyaa hawaasaa gubbaatti akka waan hordoftoonni amantaa Ortodoksii qofa ajjeefamaniitti afaanota hedduudhaan gabaasaaleen hojjetamu irratti argamu. Haa ta'u malee koreen qorannoo ajjeechaan raawwatame amantoota jidduutti kan raawwatame otoo hin taane qaamota hidhataniin amantoota hunda irratti kan raawwatamedha jedhama. Kun kanaan otoo jiruu gaaffii guddaan immoo himannaa koreen kun hidhattoota irratti dhiyeesse yoo ta'u, ajjeechaa kanaan maqaan waraana bilisummaa Oromootii fi Faannoo ifatti ka'uu baatus hidhattoota naannolee lamaan keessa socho'aniidhaan ajjeechaa raawwatamedha jedhame. Ta'us garuu waraanni bilisummaa Oromoo ajjeechaa ammaa kana mootummaan gama bakka bu'oota isaatiin raawwachuu guyyaa lama dura ibsee ture. Waboon ibsa guyyaa lama dura laateen mootummaan Arsiitti amantoota walitti buusuudhaaf ajjeechaa Ortodoksii irratti raawwateera. Kana qofa utuu hin taane maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf miskiinota ajjeesaa jira jechuun dhimmichaaf deebisaa kennee ture waraanni bilisummaa Oromoo. Ta'us garuu koreen qorannoo mana maree dhaabbilee amantaa Itoophiyaatiin hundeeffame ibsi waboon guyyoota dura baase kun soba ta'uu akeekuun ajjeechaan kun hidhattoota akka isaaniitiin raawwatame jedheera. Waboon dhimma ajjeechaa amantoota kanaatiin wal qabatee amma duraas deddeebiidhaan ibsa wal fakkaataa baasaa tureen qaama bilisaatiin ajjeechaa kana irratti qorannoon gaggeeffame dhugumaan miseensonni waboo ajjeechaa kana yoo raawwatan waboon gaafatamummaa nan fudhadha jechaa tureera. Gama biraatiin qaamni maqaan isaa asitti kaafame Faannoon immoo ammaaf dhimmicha irratti deebi'ee hin kennine. Oduu biraatiin Ijipti Jibuutii keessatti buufata dooniitii fi dhaabbilee loojistikii haarawaa ijaaruuf jedhame. Kun doofummaa Abiyyi isa dippiloomaasii biyyattii ajjeesee jechuun namni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed immoo qeeqa arrabsootti dabruu qeeqaniiru. Waggaa 30f jireenya Itoophiyaa kan turte yeroo Itoophiyaan rakkatte maallaqaanillee ta'u buufata doonii Itoophiyaaf kennaa kan turte Jibuutiin amma ammoo hariiroo hin baratamne Ijipti waliin dhaabaa jiraachuun ibsameera. Gabaasa har'a guyyaa gaazexaan Itoophiyaa baaseen immoo diinni seenaa Itoophiyaa Ijipti ijaarsa buufata dooniitii fi wiirtuu loojistikii haarawaa Jibuutiitti ijaaruuf akka jirtu mirkaneesse. Kun jiddugala daldalaa idil addunyaa ijoo Itoophiyaa keessatti ta'uun namoota hedduu rifachiiseera. Sochii Itoophiyaa marsuu irratti kan argamtu Ijipti bu'uuraalee loojistikii haarawni isiin eegaltu kun daawwannaa itti aanaa muumichi ministeeraa Ijipti Jibuutiitti taasisaniin akka xumuramu eegamama. Bu'uurri tumsa kanaa kan eegale sadaasa 3 walga'ii jiila Ijipti Mohammad Faatii Muusaatii fi dura ta'aan abbaa taayitaa buufata dooniif zoonii bilisaa Jibuutii Abubakar Umar jidduutti taasifameen akka ta'es eerame. Mariin qondaaltota biyyoota lamaanis daawwannaa ofiisaa itti aanaa muumichi ministeeraa Ijipti Kaamil Alwaziir torbaan dhufan keessatti taasisan irratti kan xiyyeeffate ture jedhame. Daawwii muumichi ministeeraa torbaan dhufu taasisan irratti waliigalteewwan mallattaa'uu qaban keessaa qabxiileen ijoo ta'an piroojektota tarsimoo hedduu ta'uutu eerame. Isaan keessaa misoomni paarkii aduu meeggaawwatii 20 ta'e kan buufata doonii SGTD terminaala koontiinaraa ammayyaa naannichaa buufata doonii gara magariisaatti jijjiiruuf akka jiran eegamam. Kana malees lafa hektaara 10 ta'u tarsimoo geejjibaa yookiin ammoo logistics zone ijaaruun oomishaalee Ijipti gara gabaa naannootti geessuudhaaf haala mijeessuudhaaf jarri waliif galuu jedhamee eegamam. Piroojeektiin biraa immoo buufata koontiinaraa haarawaa ijaaruu ni dabalata. Piroojektonni kunneen walumaa galatti ejjennoo Jibuutiin naannicha keessatti jiddugala galaanaatii fi loojistikii adda duree ta'uudhaan qabdu kan guddisuudha jedhame. Waliigalteen balaa qabu kan Itoophiyaa irratti miidhaa qabu kun kan dhaga'ame yeroo Itoophiyaan ollaa isii waggaa 13 dura walabummaa labsatte Eertiraadhaan kan qabamee jiru asabdeeffachuudhaaf
wal dhibdee keessa seentetti ture. Itoophiyaan waggaa 30 buufata doonii guddicha Jibuutii fayyadamaa kan turte yoo ta'u, Ijipti carraa Jibuutii qubattee Itoophiyaa irratti shira xaxuullee argachaa hin turre. Itoophiyaan erga Asab dhabdee takka buufata doonii biraas hin fayyadamne. Itoophiyaan buufata doonii Jibuutii fayyadamuun waggaatti doolaara biliyoona 2 ol akka baaftu kan himtu yoo ta'u, kana keessaa ba'uudhaaf Asab deeffachuun anaaf furmaata isa dhumaatii jechuu irratti argamti yeroo ammaa. Waggaa 14 ol dhimma laga Abbayyaatiin wal qabatee Itoophiyaa ija hamaadhaan kan ilaaltu Ijipti immoo hiriyaa jabduu Itoophiyaa Jibuutii bira dhufuu hordofee yaaddoon jiru ittuu dabaleera. Ijipti Soomaaliyaa fi Eertiraatti aansee biyyi sadaffaa isiin qabachuu barbaadduuf Itoophiyaa faana wal dhorkuu barbaaddu tan duraa Jibuutii turte. Amma immoo kun milkaa'ee fi Jibuutii fi Itoophiyaa wal shakkisiisuudhaaf sochii eegalteetti biyyi Firaa'uuna. Amma Ijipti Jibuutii geessetti jedhamuu booda namoonni siyaasaa Itoophiyaa yaaddoo qaban ibsachuu irratti argamu. Dhimma kana irratti namni siyaasaa obbo Jawaar Mohammad deebisaa kennaniin gowwummaan Abiyyi Ahmad kufaatii dippiloomaasii hamaa nutti fideera jechuun qeeqa ol aanaa arrabsootti geessuu qeeqaniiru. Ijipti amma karra keenya gudditti Jibuutii keessatti buufata dooniitii fi wiirtuu loojistikii haarawaa ijaaraa jirti kan jedhan Jawaar kufaatii dippiloomaasii akka biyyaatti amma irra geenye jechootaan ibsuun rakkisaa tahaa dhufeera jedha Jawaar. Oduu biraatiin Dambacaatti hojjettuun fayyaa haala suukanneessaadhaan ajjeefamuu manni maree aanichaa beeksise. Naannoo Amaaraa aanaa Dambacaa buufata fayyaa Addis Beetlehem jedhamu keessatti hojjettuun tokko buufata fayyaa keessatti haala suukanneessaadhaan ajjeefamuu ishee manni maree bulchiinsa aanichaa Dambacaa beeksiseera. Manni marichaa aanaa kun ibsa gaddaa kaleessa baaseen ajjechaan kun sadaasa 7/2025 galgala naannoo sa'aatii 3:30tti garee finxaaleeyyiitiin raawwatamuu ibseera. Ogeettiin fayyaa ajjeefamte kun siyaasa kamiyyuurraa bilisa akka taatee fi kaayyoon ishee fayyaa lammiilee eeguu qofa akka ta'e ibsi kun ni himama. Shamarreen kun buufata fayyaa keessatti yeroo boqonnaa ishee haala suukanneessaadhaan garee finxaaleeyyiitiin ajjeefamuu ibsuun gareen kun sa'aatii nagaatti fayyadamuun shamarree kana umrii dargaggummaa isheetti meeshaa waraanaatiin galaafachuu ibsichi ni mirkaneessa. Itti dabaluudhaanis sirni awwaalcha ishees dheengadda sadaasa 8 waldaa qulqulluu Mikaa'el Dambacaatti raawwatameera jedheera. Ibsichi hojjettuu fayyaa kana bakka hojii isheetti rasaasaan rukutamuun gocha garajabummaaf shororkeessummaa kan seera waraanaa idil addunyaa cabsu ta'uu kaasuun ajjechaa obbolaa isheetiin irratti raawwatamu adda akka taasisu ibseera. Manni maree bulchiinsa aanaa Dambacaa gochi kun qabsoo siyaasaa osoo hin taane gocha shororkeessummaaf garajabinaa, shororkeessummaa uumuu fi namoota qulqulluu ajjeesuun nagaa hawaasaa boreessuudhaaf kan kaayyeeffatee jedheera. Akkasumas immoo kaayyoon garee kanaa nagaa uummataa eeguu otoo hin taane imimmaan uummataaf gidiraa uummata irratti dheereessuu akka ta'e ibse kunis gocha nama qaaneessu jechuun balaaleffateera. Manni marichaa kun sanada garajabummaa garee finxaaleeyyiitiin raawwatameef yakka fokkisaa dhiigni qulqulluu itti dhangalee kana ifatti saaxiluudhaan ogeeyyiin fayyaaf uummanni Amaaraa hundi cimsee balaaleffachuu akka qabu yaadachiiseera. Oduu teenyaa xumuraatiin Godina Gujiitti hojiirraa dhoorkamuun waldaalee albuudaa uummata naannichaa biratti komii jabaa kaasuun dhaga'ame. Gujiitti hayyamni waldaalee albuuda oomishanii 49 haqamuun namoota 49 ta'an hojii malee hambiseera jedhamuun komiin ka'e. Xalayaan abbaa taayitaa misooma albuudaa Oromiyaatiin hagayya 16/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreeffame waldaaleen oomisha albuudaa irratti sadarkaa imaaxaaf S-triipiliidhaan gurmaa'anii hojjechaa jiran hayyamni isaanii waan haqameef torbaan lama keessatti qabeenya isaanii fudhatanii akka ba'an ajajama. Abbaan taayitichaa xalayaa hayyama waldaalee haqu barreessuudhaan dura yeroo lama koree waldaalee albuudaa waliin marii gaggeessuu himu. Hooggantoonni waldaalee maricha irratti hirmaatan murteen dhumarratti waldaalee hojii dhabsiise garuu faallaa marii duraanii ta'uu dubbatu. Hooggantoonni waldaalee albuudaa BBC Afaan Oromootiif yaada kennan waldaaleen albuuda oomishan hojiirraa dhoorkamuun jireenya hojjettootaaf miseensota isaanii irratti dhiibbaa akka uume yoo himatan itti gaafatamaa misooma albuudaa aanichaa immoo karaa mootummaatiin deebii argata jedhanii mootummaa caqasaa jiru jechuun komiin jedhame akka hin jirre dubbatu. Waldaaleen oomisha albuudoota taalantamii, liitiyeemiif albuuda biroo jedhamuun gurmaa'an kunneen qabiyyee albuuda lafa isaanii keessatti argamu irratti hundaa'uun albuudoota akka niiteenii, kuwaarz, warqee, beerlii fi emeraald illee kan oomishan jiraachuu ibsu hooggantoonni waldaalee. Lookoo Waajii hoogganaa waldaa albuuda burqaa eebbaa jedhamuuti. Waldaan kun sadarkaa xiqqaa addaa yookaan ammoo S-triipil yoo ta'u miseensota 217 qabama. Isaan
isaan keessaa 37 dubartoota turan. Karaa seera qabeessaan albuudota oomishne gabayaa giddu galeessaatiif akka dhiyeessinuuf mootummaan hayyama waggaa 5 nuu laateeraa jedhan. Hayyamichi duraan sadarkaa imaaxaatiin bara 2011 nuuf kennamee ture jedhan. Waggaa 4 erga imaaxaadhaan hojjannee booda garuu bara 2015 gara dhumaa gara SSS'tti guddannee waggaa 5f nu hayyamame. Sana keessaa waggaa 2 hojjanneerraa jedhan. Waggaa 3tu nu hafe jechuun waa'ee waldaa albuuda isaanii ni dubbatu. Amma erga mootummaan xalayaadhaan akka hojii dhaaban ajaje as miseensonni waldichaa 217 fi hojjettoonni waldichaa hundi rakkoof saaxilamuu ibsu hoogganaa waldaa kanaam. Jiruuf jireenyi uummata naannichaa bal'inaan oomisha albuudaatiin akka wal qabatu kan kaasan namni kun lafti irra jiraannu kunis gammoojjiidha qonnaaf hin ta'uu jedhan. Irra caalmaan uummata naannoo kanaa wanti inni jiruu kiyya jedhee ittiin jiraatu hojii albuudaati. Kanaaf erga hojiin albuudaa dhaabbate as uummanni ofirraa ta'aa jira jechuun dubbatu. Xalayaan hagayya 16 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti biiroo misooma albuudaa Oromiyaa irraa barreeffame jedhame gaafa guyyaa 26 baatii 11 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waldaa keenya qaqqabee jedhan. Xalayichi walumaa galatti hojii akka dhaabnuuf hanga hagayya 30 2017tti waan qabdan guurradhaati iddoo gallakkisaa jedha jechuun waa'ee xalayaa itti hojiirraa dhaabsifamanii ibsu. Waldaan keenya labsii dambiif qajeelfama qabaa kan jedhu namni kun waldaa labsiidhaan hundeeffamedhas jedhan. Akkanumaan xalayaadhaan hojiirraa nu dhaabuun sirrii akka hin taane hubanne jedhan. Yeroon hayyamaa nuu kenname jira. Waliigaltee mallatteessinis qabna. Waliigaltee sana yeroo mallatteessinutti wantoonni akka hojiirraa dhaabbannu nu taasisantu jira. Seerota achi keessatti tumamanii jiran hedduudha jechuun eran. Haa ta'u malee xalayaan nuu barraa'e ammoo seerota san tasuma hin tuqu jedhan. Akkanuma hawaasa diituqa qisaasama albuudaa hawaasni fayyadame hin jiru. Naannoo irratti dhiibbaan geessifamee jira jedha. Jechuun xalayichi hojiirraa dhoorkamuu waldaa isaatiif sababa gahaa akka hin keenye himatu. Lookon.